deebii suudhiis. Okay, yaa ummi. Haadha godha. Anis gama kiyyatti wanti xiqqoodhaaf lammata deebii hin kennu. Maaliif atiin tun ittiin bulmaata mataa keetii qabda. Yoo waan sirrii hin taane taate namni siif yaade dhufee quuftu akkas taate siinaa jedhani. Achii booda yoo wantichi sun sirrii ta'e okay hojiirra oolchiitii sirreessi. Yoo wantichi sun sirrii hin taane taateetiin jette yoo sirrii ta'e sirriitti fufu yoo sirrii hin taane sirreessi achi waan sammuun kee itti amanee fi waan sammuun kee si ajaje qofa hojjedhu ammoo abbaa argitellee dhiifaman gaafatiin. Hojiin kan kee itti amantaa konfidensi irraa qabda tana jabeessi hojjedhu. Galatamadha waasitti waan immoo Hayyee haadha koo akka jaaladhutti midawwalee. maasiin jarree. Anis si jaaladha naa jiraadhu garuu galii dalagadhu isaattu kanallee ofirraa dhiisiidhaan jetti. Hayyee amma Sinilleen si jaaladha akka viidiyoo raafadheeran hin gadhiifadha. Atillee haadha koo lamaffaa naa jiraadhu umrii dheeradhu yoo sitti balleessillee dhiifamaa si anillee jaaladha. waan aaree waan ati na aarsituuf jedhee waan tokko dubbadhee asumarratti ati ijoollee ganaa lafaa dhufaartu dhiifama rabbi si haa guddisu ati aaruu dhiisi dalagadhu goobazii ta'e hamma biyya kana keessa jirtu inshaallah waan danda'u sii godhaan. Hayyee naa jiraadhu. Hayyee abshir. Uftu Oyye. waa wayisitti himu Natti bira koo. maal seeta Hayyee. jireenya kee kana keessatti Hayyee. waan xixiqqoodhaaf deebisuu dhiisi. Okay, yaa ummi. Haadha koo lamaffaa okay. Anis gama kiyyatti waan xixiqqoodhaaf lammata deebii hin kennu. Maaliif atiin tun itti